Nageenyiif jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakkaaf haala jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'ammoo viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jirra. Viidiyoon har'ammoo walitti deebineen egaa maali yoo jettan viidiyoo baay'ee waan nama gaddisiisuuf akkasumallee barnoota irraa fudhannaa barnoota irraa argannaa yoo viidiyoo kana dhaggeeffannee jennee waan amma dandeettii keenyaa sheerii waliif goone namni yaada nama tokkorraa bakka itti fudhatus qaba bakka itti hin fudhannes qaba jechuudha. Egaa yaani viidiyoo koo hin har'aa mata duree viidiyoo koo har'aa akkuma itti aanutti ta'a jechuudha. Maali yoo jenne yeroo baay'ee namni keenya osuma waa takka itti yaadin osuma namni tokko waama takka fageessitee yaadin miidiyaadhuma kanarratti dafaniituma olola sobaatiin dafanii waan numni ta'e yoo waa ta'e jedhan yoo xiqquma gufata jedhan cabee du'e jedhaniiti kan miidiyaa kanarratti baasan. Akkasuma gaa viidiyoon koo hin irraa maali yoo jettan obboleetti teenya torbee darbe qalamtee mormishii kutamee akkas taate jedhanii miidiyaa irratti gizuma tokko gaafa gallakkisan miidiyaa tiktookii miidiyaa feesbuukii takka karaa hundumaanuu miidiyaaleen duute jedhee namni viidiyoo irratti dalagaatii ture. Kuni garuu obboleettiin teenya kuni duutee osoo hin taane rakkinillee irra ga'u rakkina anganan jedhamne irra ga'u yoo ga'eyyuu lubbuun ishee hin baane jechuudha. Isinoo osoo ana ta'e maal gootu yoo jettanii ilaaltan amma obboleettii teenya kana otumarree maatii ishee baadiyyaa ta'aniitu obboleewwashii yookiin magaalaa keessa jiraachuu danda'u. Firoota ishee yookiin magaalaa keessa jiraachuu danda'u. Namoonni har'a namni miidiyaa hin fayyadamne tasumayyuu hin jiru jedhee nan yaada jechuudha. Maaliif yoo jettanii miidiyaa kan fayyadamne haadha keenya fi abbaa keenyaan ala hundi isaatu namoonni amma dachee kanarra jiraachaa jiran namoota karaa hundumaanuu miidiyaa hordofanidha jechuudha. Obboleettii keenya dhiiga obboleettii teenya akkasiin silaa waanuma dhugaa hin taane waanuma dhugaarraa fagaate kana dhugaa fakkeessanii ishiin morma ishii qalanii fuuldura ishiitti dhiigatu jira jechuudha. Fannoo morma ishiitirraa kutanii macaafa kadhannaallee macaafa qulqulluu kadhannaarree osoo kadhannaa gootu wanti kun kan irra qaqqabe jechuudha. Waaqayyoon immoo kan yoo garaa qulqullummaadhaan kadhannaa ishiin godhaati jirtu sanarree dhaga'ee du'aaf ishee laanne jechuudha. Harkaa baaseera harka diinati. Kanaaf immoo akkas gochuudhaan dura obboleettiin keenya kun duute jennee poost gochuudhaan dura dhuguma duute moo dhuguma rakkinni irra qaqqabe moo maalidha jennee teenyee hubachuutu qaba. Isuma har'a dhugaa soba otoo addan baafanne akkuma nutti ergameen poost goone taanan kun rakkoo guddaadha jechuudha. Har'a maatii ishee dhiisati isinumtirree warri miidiyaarra jirtan gaafa mucayyoo sana argitan hangam akka rifattanii fi hangam akka lapheen keessan dhaame beektan miti. Kanaafuu isin kan waa takka miidiyaa kanarratti ishii beektu malee qaaman eessa akka taate ishiin beektan. Garuu rifaatuu hanganan jedhamne kan naatan rifaatuu hanganan jedhamne imimmaan keessan kan qabachuu dadhabdan. Isin kanan mana imimmaan keessan qabachuu dadhabdanii rifaatuu isinitti hin taa'eenyu ta'e warri dhalanoo akkam ta'u haati ishii fi abbaan ishii ilmoon keessan duute jedhanii gaafa miidiyaa garaagaraa irratti awwajan gaafa dhaga'an maaltu itti dhaga'ama? Haati fi abbaanoo hangam miidhamu hangam itti dhaga'ama jennee kana yaadutu nu barbaachisa jechuudha. Waa hunda dura miidiyaa kanarratti rakkinas haa ta'u gaariis haa ta'u badaas wanta miidiyaa kanarra finnu maal gochuutii qabnaa dubbiin kun dhugaadha moo soba jennee kara miidiyaa kanatti fiduutii qabna malee har'uma kaasnee har'uma obboleettiin keenya duute jennee awwajuutii hin qabnu jechuudha. Awwajanii karaa hundumaanii akkasiin taatee obboleettiin teenya duute dhugaa nama garrama dhugaa waaqayyooti nama ajaa'iba jechuudha. Obboleettiin teenya kun ani lamsiidhaan jira waaqayyoof haa galatu osoon kadhannaa godhuti kun irra qaqqabe waan ta'eef waaqayyoon illee kadhannaa koo sana cubbuu hojjetaatii miti kadhannaa kadhachaa tani kan wanti sun narra ga'e. Kanaaf immoo lubbuudhaan beetii jira fayyaa kooti mana yaalas deeme amma harka poolisootaa harkan jira waan tokko koo hin tuqamne mana yaalatan jira poolisiitti harka kennadhee jira jetteeti yeroo sagalee ishii dubbattu dhageessaniiti jirtu jechuudha. Nuti warri aasaa sobaatiin asiifachiin Facebookii yoo seente waa'ee dhuma mucayyoo sana akkasiin dhiiga fuulduratti namni maal jedhagaa maatiin ishee gaafa dhagaan maal jedha? Maatiin ishee baadiyyaa jiraatu maatiin koo waan ani miidiyaa irraa hojjedhu hin arganu warri jettani kun soba jechuudha. Kanuma magaalaa keessa jiraatee social miidiyaa kana fayyadamutu mucaan kee akkana taate namni wanta gaarii siniif yaadu
wanta gaarii akkati guddattu barbaadu wanta gaarii akkati hojjettu barbaadu tosuma in argattan jechuudha. Namni yeroo ammaa bineessa ta'eera jechuudha. Bineessa ta'eera. Maaliif yoo jettan hiriyaan ta'e akka guddattu hin barbaadu. Hiriyaan kee akka hojjettee of jijjiirtu hin barbaadu. Kufaatiidhuma walii eega malee guddina walii hin eegu jechuudha namni. Maaliif akka ta'e hin beeku. Maal keessa akka jiru baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kun immoo ta'uutii hin qabu. Kun wallaaluma eenyurraa kan ka'e wallaaluma keenyarraa kan ka'e malee hanga dandeettii keenya wal bira dhaabbannee hanga dandeenyu osoo wal gorsine wanta gaariidha. Kanaaf obboleettii keenya kana bakka ishiin jirtutti ammallee Waaqayyoon harka diinaa keessaa ishii baasee jira. Bakka ishiin jirtutti miila nagaa harka nagaa akkuma maatii ishii nagaa biraa baatetti akka nagaa dhangaltu Waaqayyo kadhachuudhaaf malee obboleettiin keenya kuni duute mormi ishii qalama jennee miidiyaa irratti olola sobaa kaasuun kuni wanta hin barbaachisneedha jechuudha. Akkuman argeen akkuma social media kanarratti argeen hedduu tokko rifadhe jechuudha. Wanti kun dhugaa jedhee yeroo kirirri jedhanu amman sagalee gaafa sagalee ishiitti dhaga'utti viidiyoo namaalleen dhaggeeffadha garuu gaafa sagalee ishii sana dhaga'u viidiyoon irratti taagi godhee hojjedhellee jechuudha. Nanaqe dhiiga viidiyoo dhiiga qabu sana maaliif yoo jettan namni nama arga ni rifata jechuudha. Kanaaf please hanga waa takka otoo postiin godhin maalidha wanti kun maatinoo ni miidhamu jennee yaadutii qabna waan sana gochuudhaan dura. Kanaaf akkasittiin jedha of eeggannoon barbaachisaadha. Yoo namni xiqqoo dhukkubsate duute jedhama. Yoo namni fayyi jedhe duute jedhama. Maalidha kuni? Ara akkasin ta'inaa dhugaa obboleeyyan akkasin ta'inaa wal gorsaa wal gorfadhaa wal deebisaa malee ebelo asiin qurxame ebelo asiin bahin jedhina. Kanuma viidiyoon koo inni attaan immoo akkasuma shamarran egaa biyya Arabaa keessaa yeroo baay'ee hojjennee waggaa dheeraa hojjennee qobummaan nutti ammaattee hanga yoomitti kan qobaateenyu hiriyaa godhannaa hiriyaan nu barbaachisa jennee yoo qaamanillee wal qunnamuutii baannee karaa social media kanaan karaa silkii kanaan egaa Waaqayyoon jana kanatti fidee wifi kan madaamiti innillee achi daataa isaa ataasii birriitti ergitaa inni achi taa'ee daataa isaa sa'a 24 hanga birrii mul'is sirraa godhee bilookii si baasutti ati homaa hin beektu inni si jaallata jechuudha. Ati na jaallatte jetteeti kan qaphaa na gallakkisaa jettu isa faan garuu jireenya akkasii miti jechuudha. Viidiyoo tokko baay'ee takka kan na gaddisiise viidiyoo maali? Ani hiriyaan qabadhe akkuma nama nagaati nama biyya kootiti wajjini waggaa dheeraa tureera otoo silkiidhaan haasofsiistu jechuudha. Kanaafi waa hundumaa inaasofna waa'ee jaalalaas hunda xumurree jireenya koo boru isa wajjini nan jiraadha jedhe si faana jiraadha jedhe walii galleeti jirra. Kana booda garuu kaayyoon koo isa faana jiraachuudha waan nan ta'eefu waggoota dheeraadhaan wajjiniin turre ergasii immoo birrii itti ergee ergan gaafa birrii itti ergee immoo 80,000 itti ergeetan 80,000 shii sana harka keewwatee bilookii gixximnatti godha jette. Kun balleessa eenyuti yoo jettan balleessa isheeti. Maaliif yoo jettanii namni yeroo har'aa mee ofuma keetiif dhuguma namni amma Itoophiyaa keessa taa'ee jireenyi qaala'ee jireenyi namni waanuma qabatuu fi waan dhiisuu walii wallaalee hodhu jettee gaafa birrii itti kennitu dhuguma birrii koo naaf ol kaa jetteeti. Atta unkaan ati silkiidhaan janajjantee dhiisiti silkiidhaan wal bartee dhiisiti. Namnummaan har'a ati mana isaa keessaa wal fuutetu ilmoo walirraa godhatteetu mana isaa keessaa inni si gaggeessee kana hojjedhu jettee mee harka dhibba keessaa namoota hangamiitu kan waa'ee kana hojjetu jechuudha. Waan jireenya keessan boru jijjiiru namoota meeqamee kan akkasiin hojjetu wanta ati itti hojjetteetti ergitu sana kan hojiirra oolchu kuni soba jechuudha. Namni yeroo har'aa wal amanuu dhiisera. Waliin mararsiifachuu dhiisera jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa otuma asiin dhageessanu asiin gadi naqxu. Isin mararu umni keessan isin mararu. Asii sa'aatii 24 girgiddaa namaa dhiqxanii kushiina namaa keessa osoo asiif achi gugguftu osoo miilli kee si eenyu jedhu miilli kee akka ibiddaatti si gubu gaafa hodhu jettee birrii lakkooftee jaalallee kooti jettee sanaayyuu onlaayiniidhaan bartee jaalallee kooti jettee birrii kennitu. Duratti ishii social meediyaan hin jiru jettee shawwadamte. Har'a garuu karaa barbaaddeen asiif obboleeyyan keenya dhiiraa kan waan namaan barbaanne obboleewwan keenya shamarranii of eegaa jedhu. Warreen immoo obboleewwan ciccimoo ta'an lakkee obboleeyyan keenya of eegaa jaalallee keenya jettanii dhiisati abbuma manaatu yeroo itti amanan ammaa miti.
namni ati asitti ergita ati birrii kee asitti ergita inni yoorree abbaa manaa kee ta'e kan biraa sirratti fuudhee si eega ati gaafa sana ila tokkoffaaf jireenya kee asii biyya namaa teessee waggaa dheeraa gubdee galta gaafa nan gubdee galtee nan boqadha jettu gubachuu ibidda caalaa jechuudha asii boqonnaa nan argadha jettee gaafa galtu jechuudha kanaaf namni maaliif jedha anarra wanta tokko viidiyoo kan namni miidhamee sana yoo dhageesse boru kan kiyyalleen akkas ta'uu qabaayii jettee yaadutii qabda jechuudha obboleettiin keenya kun 80 akkaawuntii isaatirratti galchitee jirti 80 akkaawuntii isaatirratti galchitee sana 26 keessaa fudhuuti kanafe karaa maatii kootti naaf dabarsi jettiin anga isaa birrii kennuu ta'e anga warra kootiif angana kan kee ammana keessaa fudhadhuuti maatii kiyyaaf angana na dabarsi jettu sana kan isaaf ta'u okay birri kenniteef miti kan isaaf ta'u isuma ergitee kan maatii shiitiif ta'u immoo karaa maatii shiititti maangaltiin 80 jechuu ji'a meeqatti fi waggaa meeqatti yoo birri biyya birrii ta'atte naannoo ji'a 4tti argachuu dandeessa yoo biyya birrii hin taane ta'ate immoo 80 ji'a meeqatti akka fiddu beektanii asii boqonnaa osoo hin qabaatiin osoo irriba gaa hin qabaatiin gaafa akkasiin goyyoomtan bormaalan taajettanii iyyaadanii eenyumtuu laal si jaalladhee si qurxamee si kutame yoo jette ati maaliif dogoggorta ati maaliif goyyoomta viidiyoo namaani dhaggeeffatta ani borus kan kiyyas akkanuman jettu akkamiin nama amanta nama yeroo har'aa onlaayinii dhiisiti har'a wajjin bulteetu amanamummaan afeera ofii keetiif cimtuu ta'achuu qabda jechuudha erga mana namaa keessatti umurii kee gubdee waggaa meeqa guutuu ashkara namaa taate bor wanta ashkara namaa taate kana anguma yoomii ashkara namaa ta'a jettee osoo yaanne keessaa ba'uuf carraaquu qabdu yoo keessaa ba'uuf carraaqxa qabaatte immoo kara fuulduraa maal hojjedha har'a yoo ol keewwatte malee bor wanta ol kaattee fuutu hin jiru jechuudha waggaa barbaadde hojjedhu namas gargaari maatii kees gargaari haadha kees abbaa kees obboleewwan kees asii garuu gaafa biyya kee galte osuma mataasi dhukkubeeyyuu namni tokko namni zor jedhee si ilaalu hin jiru haati keef abbaan kee yookiin dadhaboo humna qaban ta'a ni beektu keessattuu maatii baadiyyaa yoo ta'atan jechuudha gaafa sana yaan tala kokootu na bira taa isin jedhu malee waan tokkitti sii gochuu hin danda'an humni isaanii hin danda'u kaa kanaaf ofii keenya maaltu nurra gaa har'a maal yoo ol keewwanne borummoo waan tokko gochuu dandeenya jennee teenye yaaduti qabna jechuudha jireenyuma isa har'a gaafa humna qabdu qofa osoo hin taane boru humni kee kun dhumuutii danda'a dhibamuutii dandeessa inni har'a as teessee abbaa obboleessa nama kaan hiriyaayyuu gargaartu guyyaa gaafa tokko sun immoo itti dadhabuutii dandeessa jechuudha gaafa sana akkam goota kanaaf kanaafuu maal gochuu qabna addan kute beektanii silkiin irratti bilbilame kanaaf maal gochuutii qabna wanta qabaannu sana ol keewwanne yoo har'a hin ol keewwanne ta'e bor ol kaannee fuudhuu hin dandeenyu abbaa barbaaddeeyyuu yoo gargaarte yoo har'a hin ol keewwatiin dhibamuutu jira humna kee dhumuutu jira gaafa rakkatte sana namni ol si kaasu hin jiru jechuudha yoo har'a wanta ol keewwattu sana kottee kee lafaan hin ijjenne ta'e namni ati har'a maatii kee guutuu hiriyoota kee illee gargaartu gaafa ati rakkatte maal siin jedhu beektaa yookiin silaa maqaan biyya shamarranii yoo shamarran takkaa lama miidiyaa kanarratti dhiiraaf laatte qarshii ni ergama miti dubarti biyya arabaa akkoo kanuma dhiirati dhiiruma birrii ishii ergiteetuma fixxeesiin jedha jechuudha waan karaa shamarri hundumtuu maqaa shamarranii tokko waan na ta'eef badii abbaa tokkotti shamarran miliyoonatu dhaama jechuudha gaafa ati rakkatte wanta qabdu sana isaan gargaarta jechuudha nu gargaarta reessiin hin jedhan dhiiraaf laattee fixxee har'a biyya arabaatti umurii ishii gubdee asitti immoo dhukkubsee maal goonaf nuti osheenon ol keewwanne siin jedha kana natti dhufa jettee yaaduu qabda jechuudha har'a gaafa mindaan ji'aan nuu kennamu kana in ol keewwannu waan boru rakkannu waan boru dhibamnu waan boru waa takka taanu hin beekamnu tasumayyuu sammuu keenya keessatti hin dhufu jechuudha kanaaf immoo akkuma har'a qabdu borullee dhabuutii dandeessa jechuudha qabeenya nan qabas jettee kooruu osoo hin taane hanga qabdu sana yoo gimmaasha namaaf goote kan qabdu sana immoo siraatan itti fayyadamuun dirqama keeti maaliif yoo jette jireenya boru waan taatu hin beektu hanga yoomii biyya namaa hojjenna hanga yoomii biyya namaa jiraanna biyya keenya keessatti yoo gallee maal goona jennee asuma teenyee yaaddachuutii qabna jechuudha
kanaaf hundi keenyaa cimnee jabaannee isa namni har'a sin jaalladhaa sii kutamee jedhu kana inamanina ani eenyuma isheetu inamanu jechuudha. Maaliif yoo jettan har'a onlaayiniidhaan dhiisati qaamumaan hangam tokko namna hamantume biyyi namni bineensa ta'eera walamanamummaan qaata aftee jirti jechuudha. Ofii keetiin wanta qabdu sana inol keewwanne taanan kaayyoo kee boruu sanaaf callisteetuma ni hojjettanii ergitanii hojjetta nama gargaarta taanaan isa qabdu gimmaasharree ol keewwachuun taane akkuma ji'a hargatte ni ergita taanaan birriin ati ji'aan argattu kun baay'ee sitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa nama ergituuf sanaafi innillee of hin jijjiiru, lammaffaa ofii keetiifillee of hin jijjiirtu jechuudha. Barumaan waggaadhumaan biyyuma namaati malee biyya namaa keessaa ba'uun hin jiru. Kanaaf ofii keeti kana gochuutan dura ofii cimtee luka kee miila kee lafa dhaabbattee wanta boru wabii siif godhu wanta kun boru wabii naaf ta'a yoon dhukkubsadhellee yoon jiraadhellee yoon itti jiraadhellee guyyaa rakkootiif naa ta'a jettee osuma nama gargaartu yoo ciniinnattee in ol kaayin boru namni eessuma nu gargaarte namni siin jedhu tokko tasumayyuu hin jiru jechuudha. Nin beeka waan kana ta'uuf immoo ofii keetiif jabaattee cimtee jechuudha. Dhiirri kamuu si shawwaduu hin qabu jechuudha. Har'a dhiirri kamuyyuu si shawwaduu hin qabu. Afaan tolfateetu malaaliga afaan dhadhaa dibatee hanga afaan dhadhaa dibatu kan hanguma wasirraa eegutti malee gaafa ati birrii wayii qammasiiste zoorri jedhee sin ilaalu jechuudha. Sifaana aasaa gaafa birrii duguugee sirraa fixe maal godha? Si ibilookii sitti baasee kan biraa duuka deemammoo. Ishii kan biraa si jammara ishiirra isa akkanuma godha. Garuu ijoolleen dhiiraa akkas gootanillee waaqayyoon illee har'aaf siniif ta'a malee boru dhiiga sin tufsiisa jechuudha. Dafqi namaa badaadha. Keessattuu dafqa ijoollee shamaraa biyya Arabaa akkasiin osoo irriba hin argatiin akkasiin laala kan qammaseetu namaa beeka jechuudha. Nuti gaafa biyya keenya jirru waanuma ijoolleen biyya Arabaa dhaqxeetuma baqa dhiqatteetuma raftu nutti fakkaata jechuudha. Hanga biyya kana dhufnutti jechuudha. Garuu gaafa biyya kana dhufe edaa namni akkanatti argataayi akkanatti hojjetee irriba dhabee halkanii guyyaa hojjeteeti edaa qarshii sana kan fidu jettee gaafa kan gubatetu gubaa namaa beeka. Ergasiin shamara biyya Arabaatiif beeke malee duraan akkuma waan baqa akkuma gaafa maatii keenya bira jirru akkasumas sa'ayyu garuu asii cinqii meeqa keessa siqaay meeqa keessa darbitee akka fiddu har'a ergan gubaa biyya Arabaa qammase kanaan ergasiin bare garuu qammasuu kootiif hedduutti hin gammada jechuudha. Maaliif yoo jette kaayyoo kee boruutiif illee ati yoo nama kaayyoo taate biyya Arabaa dhufuun koo mindaa isaan naa kaffalan qofa osoo hin taane waa hedduu baradheera jechuudha. Obsallee baradhee jira. Jireenya kara fuulduraatti irree osoo jireenyatti galee osoo heerumee mana godhadhee anillee akkanumattan jiraadhayi wanti kun hundumtuu narraa eeggama abboommiin kun hundumtuu haadha manummaatirraa eeggama jettee waa hedduu baratta jechuudha. Qarshii kee qofa osoo hin taane waa hedduu si barsiisa biyya Arabaa. Ani garuu biyya Arabaa kanarraa mindaa isaanii qofa osoo hin taane waa hedduu baradheera. Ittiin gaddurree maaliifin biyyaa bahe jedha jechuudha. Rakkoo hedduu naman ani rakkoo hedduu dabarseedha jechuudha. Dirqama waa takka waan nyaadhu waan dhugu biyya Arabaa keessatti rakkadhee osoo hin taane dhimmuma hojii kanarratti jechuudha. Guyyaa fi halkan gaafan ani booyetu jira jechuudha. Tokkoffaa ani mana daa'imaa hojjedhee hin beeku. Lammaffaa immoo daa'imman Arabaa akka daa'ima ijoollee biyya keenyaa miti. Daa'ima hedduu nan jaaladha garuu ishiin biyya kanaa baay'ee sin jeeqxi. Halkan irriiba sin hin kennitu. Sin dalagaa isa harkaa hojjettan kushiinaa keessaa otoo nyaata hojjettanu nyaata sana dhiisiti kootu daa'ima taphachiisi sin jedhu. Mana qulqulleessaa too jirtu mana qulqulleessuu dhiisiti boodatti deebitaa kootu daa'ima taphachiisi sin jedhu. Gaafas isa argu jechuudha. Hedduu tokkoon bu'aa maaliifi garuu waaqayyo kootiif galata kee yaa waaqayyoon jedha yeroo hundumaa halkanii guyyaa nama bu'eedha jechuudha. Gaafa sanarree abdiin kutannoon koo ergan tokkicha biyyaa bahee jabaadhee hojjedhee gatii dadhabbii koo kana wayirra oolfadhee boru itti boqadha jedhee wantan keessa koo amansiifadheef garuu waaqayyoon galatu wanta yaade hundumaayyuu hargadheetii jira. Borree kan kana caalu argachuuf abdiin isarraa qaba jechuudha. Maaliif yoo jette eessumaa ni geessa jechuudha. Qormaanni har'a qoramtu kun har'aaf si dhiphisti malee yoomuu taanan qormaati yeroodhaaf abdii si kutachiisturre ati nama kaayyoo taanan abdiin kutattu.
inuma imala kee itti fufta guyyaa takka garuu inuma mul'isofta jechuudha. Kanaafuu viidiyoo isinitti dheeressu obboleeyyan koo hundi keessanuu jechuudha. Hin gowwoominaa abbaan barbaade maaliif asitti xirsiqin jenne birriif miti kan na jaallate. Jaalalaaf na jaallate miti jireenyaaf na jaallate miti qabeenya koo maal ittiin godhare. Anaayyuu bifa koo nan argine silkiidhaan na arge maal ittiin naa godhuudhaaf birrii na gaafata. Gaafa birrii si gaafatu kun immoo tasumayyuu hin danda'amu jechuudha. Viidiyoon koo har'aa kanarratti dhaabbata bifa koomentiitiin dogoggora yoon qabaadhe na sirreessaa. Yoo viidiyoon kun immoo isinitti tole like, subscribe, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedhaa. Egaa beekumsa qabnu waliif share goonaa. Kanaaf guddaa galatoomaa eebbifamaa isiniin jedhaa. Turtii gaarii.